Fedhaaf jaalala waaqayyootti waan kanan isinii fidee dhufe. Kun ampooliidha. Hundumti keessan beektu. Ampooliin qodaawwan mana tokko keessatti tajaajila laatan keessa isa tokkodha. Mana tokko keessatti qodaawwan garaagaraa jiraachuu ni danda'u. Fakkeenyaaf kan akka siree moosboldii, kan akka soofaa, televizyinii, firiijii fi warreen kana fakkaatan. Gatiin mimmi'aawaatiin kan bitaman meeshaawwan gurguddoo dhala namaatiif tajaajila laatan mana tokko keessatti baay'inaan ni jiru. Kan nama ajaa'ibu garuu qodaawwan gurguddoo meeshaa gatii mi'aawaatiin bitaman hundumaa caalaa garuu irra keessatti kunnoo gubbaa sanatti kan iddoon laatamuufi garuu ampoolii kanaafidha. Ampooliin kun gararree firiijiidha kan isheen teessu. Ampooliin kun televizyinii gararreedha kan isheen teessu. Ampooliin kun siree moosboldii akkasumas soofaa gararreedha kan isheen teessu. Kana qofaa miti. Ampooliin kun nama gararreedha kan isheen teessu. Namni illee ampoolii kanaa gadittidha kan inni jiraatu. Mataa namaatiin ol gubbaa sanatti iddoon laatameeraafi. Maaliifidha qodaawwan jiran hundumaa caalaa ampoolii kanaaf iddoon gubbaa sanatti kan laatameefi naan jedhi kaa. Sababni isaa waan iftuudhaafi. Elaa dhoko sagalee waaqayyo akkana jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanniif ulfinni daangaa hin qabne ulfaata maqaa isaatiif haa ta'uuti. Wangeela Maatewos qulqulluu boqonnaa 5 lakkoofsa 16 gubbaarratti akkana nuun jedhe. Hojii keessan isa gaarii ilaalanii abbaa keessan isa samii irraa akka kabajaniidhaafi ifti keessan fuuldura namootaatti haa ifu. Elaa dhoko atis akkuma ampoolii kana hundumaa gararreetti gubbaa sanatti mul'achuu barbaadda taanaan, gubbaa sanatti akka iddoon siif laatamu barbaadda taanaan, hundumtu mataasaa gararreetti akka si kaawwatu barbaadda taanaan, lafa ulfinaa lafa kabajaa gubbaa sanatti argachuu barbaadda taanaan marree akka ampoolii kanaa ifuu qabda kaa. Elaa akkuma gooftaan jedhe ifti keessan fuuldura namootaatti haa ifu. Akkuma inni nuun jedhe namoota jibbaan jiran gidduutti jaalalli kee calaqqisee mul'achuudhaa qaba. Namoota doqnummaadhaan jiran gidduutti arjummaan kee ifee calaqqisee mul'achuudhaa qaba. Namoota hammeenyaan jiran gidduutti gaarummaan kee garraamummaan kee ifee calaqqisee mul'achuudhaa qaba. Namoota gantummaadhaan jiran gidduutti amantiin kee ifee calaqqisee mul'achuun irra jiraata. Kanaafuu akkuma ampoolii kanaa bakka kabajaa bakka ulfinaa gubbaa sanatti argachuu barbaadda taanaan ifuu qabdaan erga.